Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bultan maarumoo baga guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa guyyaa Jummaatiin isin ga'e hundi keessanuu warroonni yuutuubii kiyya jalatti argamtan hundinuu ta'ee musliimoonni hundi baga guyyaa jaalatamaa fi guyyaa kabajamaa guyyaa Jummaatiin isin ga'e. Jummaa gaarii isiniif haa ta'u. Warri Jummaa salaatuu isinii mijatu nu biraan masgiidni cufaadha. Salaatuun dandeenyu jechuudha. Bakka guyyaan guyyaa Jummaati haa ta'u dirqama nurra jiru kabajatuu qabna. Biratti ammoo masgiidni hanga cufamu ture jira. Isin warri masgiidni rabbii isiniif banaa ta'e dhaqadhaatii ofirraa salaataa nuufis du'aa akka gaarii nuuf godhaa rabbiin isinirraa haa jaalatuun masgiida nutti cufate kanallee akka rabbiin nuuf banu du'aa nuuf godha. Kun dhaamsa kennaa. Asumaan guyyaa gaarii qabaadhaa, lafa nagaa oolaa, ji'a khayrii kana dalagattanii akka gaariitti milkooftan rabbiin isiniif haa taasisu, hunduma keenyaafis haa taasisu. Oolmaa gaarii qabaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.